Hello. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa keessanii jirtu. Nagaa alhamdulillah. Nagaa galata waaqaa. Baga nagaa taatanii haadha simbooti? Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Abshaa isiniifis firoottan hundaafuu uummata Oromoo hundaaf jajjabina haa kennu. Dhimma simboorraa isin gaafachuu barbaadeetanii waan xiqqoo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Loomiidha. Loomii. Adde Loomii dhalattuu naannoo kamiiti isin? Dhalattuu naannoo kamiiti isin? Meettaa Walqixxee. Meettaa Walqixxee naannoo Shawaatii? Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee. Ayyee mee xiqqoosii dhimma simboorraa nutti himuu dandeessu simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame. Naannoon sa'aatii 9:00. Ayyee. Gaafa 21. Ayyee. Gaafa sana naannoo sa'aatii 9 san keessatti akkuma ilmoo haati ilmoo ishee ergattuun kaadhi dhaqiitoo suuqii dhaqiitii buna nuu bitii kottuu jedhe. Mana keessaa buna nuu bitii kottuu itti ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana gattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqadhee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana otoo naashawuutiin kottu dhaqiitii kaardii nuu bitii kottuu abbaa keetiif dawwallaa hin jedhe. Achumarraan qoshi duraa dhaqee shimpireetii dhaqee dhufuu maamunaan jette. Dhaqisheen jedhee. Tole. Anaaf amma ka shimpireetii sana dhaqee achirraan deemteesse. Buna sana miicee akaa'ee tumee mucayyoon ijoollee kaardii dhabde moo maal taatee sadattee dheedananii mana walakkaa daandirraa xiqqoo ishii gara hoteelatu jira fuuldura keenya sanii. Manyitaan keenya duubarraa diraamaa laaluu datte moo maal jedhu mucayyoon sadattee hoggaan akkana gadi bahu bakka teekinooloojiin hin jirtu. Eessatti ijoollee mucayyoon suuqirraa dhabde moo kaardii dheetana naannaameetuma gara mana keessatti ol deebi'an. Hoggaanaan gara manaa keessatti ol deebi'u amma zidee kanaan gad deebi'ee karambullaa wayitutu manyitaa keenya fuuldura mana puulii isatu mana keessa jira. Duuba sanarra jira mucayyoon mana puulii taphachiistu immoo achi taphachiisaa jirtee puulii taphachaa jiru. Mucayyoo waamitanan simboon koo achi keessa jirti hin jedhe. Lakki hin jirtu ishiin as keessa hin argine lakki hin jirtu naan jette. Achumarraan simboo jedhee raawwadhee kan intaatoo shintibeetiin dhaqaa naan jette yommuu kaardii nuu bittannaa shintibeetiin dhaqaa nuun jette mucayyoon yoo sadatteennaf haraati nuti nama abbaa jira shintibeetii keessaatti namni akkanumatti shintibeetii keessaa gadi ba'e mana fincaanii keessaa. Achumarraan ahaa jedhee kanaan gara mana keessatti ol deebi'ee kan amma garaadhumti waa jideena dhaabbatee gadi ba'e. Ammoo ganaan gadi ba'u mucaa wayii mana fincaanii dhaquudhaaf kaataa yaa caalaa simboo bakkeetti argitee shintibeetii dhaqee kananii kaatee siibdee dhufanaan jettee bakka isheen natti nabe argitee dakattii jennaan hin argine lakki qoloon gaddeebee tanan hoggaan gaddeebuuf si ilaalaadhee mucaa shintibeetii bite. Ayyee. Mucaan hoggaa shintibeetii bitu edaani oggumaan gadi taa'u asii achi argee deemni mucaan simboo innaan na diddeedee mucaa shintibeetii keessaa gadi beetuma mudhii qabatee dhaabbate. Maal caalaa achi bulti moo maali babbareechiftii nan ergadheen bee akkamitti achi bulti moo maali gurbaayee hoggaan jedheeni kaadhoo fooyin irra jira. Fooyit irra jira. Ayyee.
Achuma raana ani bakka ani yeroo sana bira ga'ee mucayyoo xiyya achirraa buufachuu hin dandeenye naasu raana nan keenan iyyee. Fannifamtee jirti jechuudha? Hayyee. Waan fannifamuu akkumatti bakka namadhaa hirkatee too'ii dhaabbata sitti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasuudhaan nan qabame yeroo sanaa hoggaananiyyuu warri sababii taphachaa rasu muluu isaanii gadi yaa'anii maal taates naaniin jedhu. Mucayyoo xiyya achirraa waan tokko gargaaruuf hin dhaan. Ani sanaan garan itti kaadheen beeku nan beenatti fakkaata yeroo sanaa. Isaanis mucayyoo xiyya naa gargaaruu nan anuma duukarra yaa'anii too'ii deemanii ba'anii. Erga sanii qaamni biraa dhufee mucayyoo xiyyaa achitti naa gargaare. Mucaan waanuma daqiiqaa muraasa keessa lubbuun sii darbee jechuudha. Mana fincaanii keessa namni ba'e sun to'annoo jala oolee raaree. Hin beekne nammaa fi lakkan hin beeku oolchan ta'e waan isaan godhan. Amma baay'ee nama gaddisiisa haalli mucaa keenyarra ga'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Amma namoonni to'atamaniidhuma jiru moo bahaniiru? Lakki to'atamaniidhuma jiru. Dubartoota miti kan qabaman dhiirri wanni qabame ni jira? Quban qabu dubartootuma san malee. Hayyee mee uummata Oromootti maal dhaammattu? Ani wani nani dhaammadhu mootummaan ogummaa isaatii fi beekumsaa fi aangoo isaaniitiin na gargaaranii dhiiga mucayyoo xiyyaa naa barbaaduudhaa fi qaama kana mucayyoo xiyya tanarratti wallaallee ola deemtuu tanarratti gingima tanarratti kana magaalaa geggeesse kana amma dandeettii isaanii biyya keessas kan jiran alas kan jiran namni hundinuu gumaa mucayyoo xiyyaa akkanaa barbaadanii hankanaan alaa wanni hin jedhus wanni dhaabus maaltu jira kunii sammuun keenya biizii nu ta'e waan tokko iyyuu dubbachuu hin danda'anii beekatooyii waan nama isaan gargaaree akkana gargaaran kanuma dhaama wanni biraa uuman qabuun. Galatoomaa ulfaadhaa jajjabina isiniif kennu isiniifis maatii hundaaf jajjabina isiniif kennu simboonii hangafa turte immoo simboo malee ijoollee daa'ima kan biraa qabdu? Lakki shanaffaadha. Simboo shanaffaadha jechuudha. Umuriin sii waggaa 8 jedha gariini umuriin sii meeqa? Waggaa 2006 dhalatte. Hayyee. 2007. Egaa jajjabina isiniif kennu maatii hundaafuu isiniif jajjabina kennu deddeebinee isin hordofnaa waan jiru galatoomaa ulfaadhaa jajjabaadhaa isinii waliin jirra ummanni Oromoo guutuunis ummanni miidiyaarra jiru sagalee isinii ta'u jira ammas sagalee isinii taanaa galatoomaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isin dhagahaa turtanii kuni haadha Simbootii. Hundi keenya iyyuu bakka jirru haadha Simbootiif sagalee ta'uu maatii fi firoottansiitii jajjabina hawwina hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana do it share copy link repost gochuudhaan akka mucaa kanaaf ilmoo keenya kanaaf Simboodhaaf sagalee taanu isiniin jedha hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladha yeroo gaarii naa qabaadha galatooma.